sirriitti dogonkora. Gorsa sirra na gorsita kootu rakkoon qabu. Welcome. Kootu na gorsita. Garuu gosa ka kee dhiqadhu deebi. Jaartii tantee tamana keessatti azzabaartu san isii san sirreessi deebi. Jaartii teessan ta'usoo takkaayyuu alga akka hin bitin ta sadaffaa hutee ta lammaffaa hutee rakkisaartu san tan ijoollee waliin mana keessan rakkataartu tan bakka isiin jirtu hin beenne intala tantee ta hangafa abbaarraa dhalatte kan hin beenne jireenya kan kee bakka jiru kan hin beenne deemiitii isa san sirreessi kootu na gorsita. Gaafas si dhagayaa. Wallahi warri asirraa tul jettan miidiyaa irraa hudduu beeraa laala bar waan isin hin beenne seetanii bar akkanatti taa'ee beera hudduu raaftu sana jechuudha gaafan dhufee akkanatti hudduu raaftu sana gaafan akkana godhadhu kana na taa'ee laalaa dhaqee akka waan reef dhufaa dhullaa koosota akka barreeffatee gastii koo ergata. Akka waan reef dhufaa rubar akka waan reef jooyin godhaaru kanatti bar eegaan hudduu raasee. Ati ho'essa baatee asitti wannoo barreessaa wanta bayyachi. Hey, luutii akka kan keetii kanarraa haasayaa jiran. Argitanii kanaaf uf qoradhaa. Irra deebee isiniin kima. Sheekamaal nama tokko kanadha si duuba dhaabataa jiru. Sheekamaal kanadha aja kan kee afoo dhaabataa jiru kanatadha argaa jirtu nama tokko. Nama tokko sheekamaal. Dhagaartanii miti sheekamaal nama tokko. Isa duuba garuu 50 jira. Argite? Isa duuba 50 jira. Sheekamaal duuba 50 jira. Sheekiin akka kan keetii illee isa biraa dhabamu maraataan akka isaa 50 jira sheekamaal duuba. Tana gadi naa liqimsi. Tana gadi naa liqimsaa. Bareechisaa gadi naa liqimsaa. Bishaan irra naa dhugaa. Aanan irra dhugi. Juusa mana keessaa qabdu irra dhugi. Homa mana keessaa qabdu baxabbatii irra dhugi. Sheekamaal duuba sheekiin akka kan keetiitis kan azaaba namaa hiru kan jannata namaa hiru. Sheekiin akka kan keetii dhabamus. Sheekiin akka kan keetii dhabamus maraataan akka isaa hedduutu isa duuba jira sheekamaaliin duuba. Hedduutu hiriiree eeggataa jira. Ka akka kan kee badee balleessu hedduutu jira. Kan akka kan kee badee balleessu jira sa'aatiin ati galgalaati hin argine wallahi liibiirran ture hin argine na gubeen jedha bar na gubee wallahi na gubee gizee akkasitti mimmaan isaa hin jedhee ba'uusan ati waan eenyu taateef isa boochifta kobbayye arusiin harree yoo saltee bar dubartii dhageennaan harree saltee bar maalii jimmaa kayyattu fidadhu kootu jaartii tanteetu sii bulchina konkaa. Dubartiif gennaan harree salte arusiin yoo saltes jechuudha. Dubartiif gaheetu yaa ka jaartiin tantes jala baatee utiin muka mulawwaatiin shoggoraa bultoo si algaarra dhiiftee shintibeeti galte. Maali homa kamiinuu tuquun dandeessan arsii? Homa kamiinuyyuu arsii tuquu hin dandeessan. I'm so sorry. Homa kamittuyyuu ilmaan si kommandoo haraashiidhaan jedha baranne haraashiidhaa. Ufi baqasine ufi qurxine ufi cabsine ufi qonneen naga gallaa jechuudha. Isaan dhiira kennaa miti dubartiin ta'ennaayyuu abbaa feene jimbilfachiifnee gallan nuti ilmaan si kommandoo jechuudha. Qabaaf qalaa genna ufitti. Qabaaf qalaa isiniin jedhee bar gaafa gumaa walirraa baafannullee akka warra Sumaalee san lagaaf lagatti walirraa. Gaallee አለኝ ቁመቴ ረጅም ነው ጸጉሬም ረጅም ነው መልኬም ቆንጆ ነው ጡቴም ትልቅ ነው ቦርጭም አለኝ ምን ዋጋ አለው እዚህ ወጥቶላችሁ ሌላ ሴት ጋር የምትሄዱ ajaa'iba abboo nama dinqisiisa yaanni nama akkanaa namoonni akkanaa kun isamma yaanni keenya sirruma jedhaniitu haasa'u moo dogoggoranii tarkaa baalaata dhugaa maali kun inni ittiin dogoggoo dhaabade fakkaattu safuudha dhugaa namoonni akkasiis ni jiran garuu namoonni qaama isaaniitiin bichaa waan hunda gochuu akka danda'anitti yaadan namoonni yaanni isaanii xixiqqoo akkasitti qaama ofiitiin yaadan safuudha dhugaa namoonni tokko maal barsiisuuf amma viidiyoo akkasii kana hojjechuu dhugaa nama jibbisiisa garuu wanti bara kana keessa